fayyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo nuu dhiyaadha bakka nu dhaggeeffachuu jirtan cufaatti sagantaan keenya jalqaba. Oromoo fi Oromiyaaf nagaa deebisuu fi mootummaan akkamitti deemuu qaba miseensi paarlaamaa akkan jedhu. Lubbuu namaa in oolcha taanaan saamamuu Oromoo buqqaa Oromoo in oolcha taanaan mootummaan bakka kamittiyyuu godhe hammeenya qabaatee natti mul'atudha. Badhaasni Odaa marsa jaaffaa kalee galgal ta'e bu'aa akkamii argisiisaa jira? Aartiin keenya sirriitti qulqullinaanis baay'inaanis jijjiirama guddaa agarsiisaa jira. Bara kanaan fiilmii 7tu wal dorgommiif dhiyaate muuziqaan immoo 510. Tigraayitti tajaajilii bilbila deebii kanaaf oduu dabalatan waliin tura aan asli galgaloo. Nuu dhiyaadha dhaggeeffattooteenna oduutiin jalqabaanii naannoo Tigraayitti sababa waraana mootummaa federaalaa fi humnoota Tigraay jidduutti waggoota 2 deemaa tureef tajaajilli hedduun addaan citee ture saffisaan deebi'aa jira. Har'aa yeroo jalqabaa fi xiyyaara fi tajaajilli bilbilaa deebi'ee jira. Hiika fi Xayisaa gabaas qaba. Hojii gaggeessituun Itiyoo Teleekoom Firiyoot Taammiruu har'a naannoo Tigraayiif tajaajilli teleekoomii jalqabuu ibsiteetti. Tajaajilli bilbilaa sababa waraanaatiin adda citee ture har'a Maqaleetti hojjechuu isaa gaazexeessitootatti himuu ishee EBC'n gabaaseera. Akka hojii gaggeessituun kun jettutti faayiberiin kiiloomeetira 981 dheeratu suphamuu danda'uu isaatiin magaalota Tigraay 27 keessatti tajaajila teleekoomii jalqabsiisuun danda'ameera. Tajaajilli teleekoomii deebi'ee jalqabuu hordofee ammoo baankiiwwan dameewwan 61 hojii jalqabaniiru. Guyyumarraa xayyaarri daandii qilleensa Itoophiyaa sababii waraanaatiin erga ji'oota 18 adda citee ture booda yeroo jalqabaaf magaalaa Maqalee buufata xayyaaraa Luula Abbaa Naggaa qubateera. Haala yeroo balaliiwwan xayyaaraa kan to'atu Filaayit Raadaar 24 irraa odeeffannoo argameen xayyaarri Booying 737 kan lakkoofsi balalii isaa ET 104 ta'e har'a guyyaa Maqalee qubateera. Erga daandiin qilleensaa kun gara Maqalee balalii eegaluu ibsee booda waajjirri tikeetii namoota gara Tigraay imaluu fedhaniin dhiphateera. Yeroo ammaa balalii Finfinnee irraa gara Maqalee akkasumas Maqalee irraa gara Finfinnee taasifamuuf tikeetiin gurguramee dhumeera. Marsariitiin daandii qilleensichaa akka mul'isutti hanga torbee dhufuutti tikeetiin citee dhumuurraa kan ka'e xayyaarri garas imalu guuteera. Fedhii imaltootaa guutuuf daandiin qilleensaa Itoophiyaa lakkoofsa balalii guyyaatti taasifamuu dabaluus ibseera. Daandiin xiyyaaraa kun gara Maqalee balalii kan taasisu qaamonni wal waraanaa turan lamaan humnoonni TPLF fi mootummaan federaalaa nagaa buusuuf erga waliigalanii boodadha. Imaltoonni xayyaaraan gara Maqalee deemuu jalqabuun isaanii waliigalteen qaamolee lamaanii hojiirra oolaa jiraachuuf agarsiistudha jedhameera. Dhaggeeffattootni ammoo oduu gaggabaaboo addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaanii Paappaasiin duraanii waldaa Kaatolikii Pop Benedict baay'ee dhukkubsachuu Pop Francis beesis. Namoonni kadhannaaf gara Valtikaan deemanii akka isaan yaadatan Pop Francis erga dhaame. Pop Benedict ka'amma umriin isaa waggaa 95 barkum 2013 jaarrummaa fi aangoo gadhiisuun waggoota 600 keessatti bulchaa Kaatolikii jalqabaan aangoo gadhiis ta'e. Hiriir mormii ji'oota fi Iraan keessa deemaa jiru hordofee namoonni 100 ol du'an adaabame. Namoota kan keessaa 5 dubartoota ta'uu dhaabbati mirga namoota Iraan beesis. Lakkoofsi namoota du'an adaabamanii kan caalu ta'uu danda'a jedhan garuu sababa sodaa fi maatiin hedduun califtee jirti. Waraan cimaa loltoonni Raashiyaa geggeessaa jiraniin lammiileen Yuukireen magaalaa Kaason keessaa baqachaa jiru. Guyyaa ayyaana qilleerraa kaasee namoonni 400 ol magaalattii keessaa ba'uu himan. Didabree loltoonni Raashiyaa magaalaa kan gadhiiftee turte. Amma immoo karaa taleellaa geggeessaa jirti jedhan. Naayijeeriyaatti balaan konkolaataa yoo xiqqaate namoota 14 galaafatee nama 24 madeesse. Konkolaachisaan dhugaatii qabu namoota sagantaa beekamaa waggaatti qophaa'uu hirmaatan rukutuun badii kan raawwatee jedhe poolisiin. Namni kuniin poolisiin to'atamee jira. Dureessi lammii Raashiyaa waraan biyyi isaa Yuukireen irraa banti mormaa ture jedhanii Indiyaatti du'e. Paavel Antov Raashiyaa keessatti nama daldala beekamaa ture guyyaa dhaloota isaa kabajuu fi Indiyaatti imalee jedhan. Haaluma wal fakkaatuun jaalii isaa guyyaa lamaan dura haal shakkisiisaa ta'een du'ee argame. Manni maree nageen mootummaa gamtoomanii seer Taalibaan dubartoota Afgaanistaan hirkeettee balaaleffate. Torbaan kana Taalibaan dubartoonni yuunivarsiitii akka hin barannee fi dhaabbata miti mootummaaf akka hin hojjenne labse. UN labsiin kun akka hafu gaafatan. Baatii arfaasaa dura rakkoo nageen Oromiyaa keessaa akka furamuu ejjennoo qabatanii socho'aa akka jiran miseensonni paarlaamaa Itoophiyaa Oromiyaa irra filataman himan. Miseensonni kunneen torbaan muraasan dura akkuma rakkoon nageenyaa naannoo Tigraay araaran furame ka Oromiyaa araaran akka furamuu gaafatan. Kalee bakka gaa'onni mootummaa federaalaa gurguddoo fi pireezidantiin naannoo Oromiyaa argametti dhimma rakkoo nageen Oromiyaa akka mari'atan himan.
Kunin marii sadaffaa aangawoota waliin taasisan akka ta'e Aadde Beetel Malkaamuu ammayyuu itaanatti himti. Oromiyaa keessatti uummanni nagaadhaan ba'ee nagaaf akka galuudhaan nagaa dheebotellee akka argatuudhaaf fi hundi keenya waltumsinee nageenya bade kana deebisuu qabnaadha. Deebisaan laataniif yaada isaan kaasanii karaa kanarratti immoo qaamni hidhatee bosona jiru karaa nagaadhaan galuuf eeyyamamaa taanaan har'ayyuu yoo ta'e balballi keenya banaadha. Nuti eeyyamamoodha kan jedhu nu kaasani. Duras mootummaan warreen hidhatanii qawwee lafa kaa'uu barbaadan akkasumatu dubbataa ture. Hidhattoota immoo maa jedhu marii taa'uu qabna mootummaa wajjin jedhu. Inumaa qaama sadaffaa eeru. Mootummaan akkuma jara TPLF sana waliin marii taa'uudhaaf akka yaaduu qabu dubbataniiru aangawoonni federaalaa marii sanarratti marii guyyaa kaleessaa irratti. Akkamittiin akka taa'amu qaama sadaffaa gidduu seenamoo akkamittiidhaan taa'ama kan jedhu irratti waan kaasan hin qabani. Garuu immoo bifa araaraatiin qaamni galuu barbaadu jiraannaan nuti balballi keenya banaadha kan jedhudha jechuudha ammatti. Mootummaan opereeshinii waraanaadhaan yaalaa tureera. Garuu immoo rakkoo kana keessan baane yookiin immoo hin furre taa'ee mari'atee furuu qabaadha. Gaaffiin isin yeroo darbee kaaftan kana nu badheesi. Amma kanaaf gaaffii keessaniif maree guyyaa kaleessaa irratti deebii argatee ni jira. Araarri Tigraayitti ta'e bifuma wal fakkaatuun Oromiyaa keessatti ta'uudha jechuudha kan nuti kaasne. Garuu deebii amma isaan laataniin akkaataa Tigraayitti qaama sadaffaan waliidhaan qaamni sadaffaan gidduu seenee araara kana xumuruu qabaa, adeemsa kanaan ta'uu qabaa kan jedhu waan deebi'ee jiru jechuudha. Amma si'achi adeemsi keessan maal ta'a gammasin? Ammas itti fufnee wanti jedhame kun maalirra ga'ee kan jedhu hordofne. Amma inni xumura argatee uummanni kun nageenya kaleessa dhabe sanatti deebi'utti kan ejjennoon keenya qabannee jirru kana kan hin dhaabne faddaan kan hin kunne ta'uu keenya jechuudha nuti kan qabannee jiru. Kana duras mootummaa warreen qawwee lafa kaan akkasumatti dubbataa ture garuu hagam milkaa'aadha jettanii yaaddu adeemsa akkasii kun. Qaamni kamiyyuu rakkinni uummata kanaa gadadoon uummata kanaatti dhaga'amee gara nagaatti akka dhufuuf yoo yaadee gaarii natti fakkaata. Kanaan hundumtuu yaadennaan immoo milkaa'aa ta'uu danda'a yaada. Mariidhaan ta'anii rakkina uummataa kana qofa giddu galeessa godhachuudhaan yaadi qabamee jiru kun milkaa'uu danda'a kan jedhu yaadan. Wallagga lixaa bakbuunii parlama kan jiru obbo Tolaa Haayiluu namoota marii kan keessa turan keessaa tokko. Qaamni tokko gaafata, qaamni tokko deebisaa kan ta'u hin jiru kana keessatti nageenya Oromiyaa deebisuudhaaf hundumatu abbaa dhimmaati. Abbaan nuyi abbaa dhimmaati, mootummaan abbaa dhimmaati, uummatni abbaa dhimmaati. Ijoolleen maqaa bilisummaatiin bosona Oromiyaa keessa jiran kunillee abbaa dhimmaati. Abbaa isaaniitu du'aa jira, haadha isaaniitu du'aa jira, saamamaa jira, obbolaa walajjeesaa jira. Hundi dhaabbatee ilaalee salphina kun safuudha waan ta'eef salphina kana keessaa baanee gara misoomaatti deebi'uu qabna. Mootummaan akkuma naannoo Tigraayitti hojjete kana deebisanii misoomsuun godinaalee waggoota 3 arfan darban kana waraana kanaan miidhaman mootummaan federaalaa, mootummaan naannoo qaamoleen deeggarsa kennitooti hojii deebisanii misoomsuu kana irratti hojjetamee hawaasni hojii isaa idilee duraaniitti yoo deebi'ee hojiin xumurameera jennarraa kan ba'e amma xumurameera jechuun hin danda'amu. Mootummaan dhimma Oromiyaa keessa jiru kanas karaa nagaan furuuf yaada qaba akkasidha. Hubannoon keessan akkasii marii keessan irraa. Akkasii mootummaan har'allee borillee rakkoo Oromiyaa keessa jiru karaa nagaa hiikuudhaaf qophiidha. Mootummaa irra deddeebiidhaan hidhattoota wajjin mariin taa'u garuummoo kanneen fedha qabaatanii fi meeshaa lafa kaa'uu barbaadan nan simadha ture kana duras hidhattooti immoo bakka qaamii sadaffaa jirutti mariin taasifamuu qabaa jedhu. Paartilee mormitus immoo waan akkasii kana kaasu. Kanaaf amma ejjennoon mootummaa sun akkuma marii TPLF sana moo dargaggoota meeshaa lafa kaa'an simachuudha. Addunyaa kanarraa qabeenyi qaaleen lubbuu namaati. Namaa walitti qabeenyi mi'aan hin jiru. Waa hundi nama booda. Lubbuu namaa in oolcha taanaan saamamuu Oromoo buqqa'uu Oromoo in oolcha taanaan mootummaan bakka kamittiyyuu godhe hammeenya qabaatee natti mul'atu naan. Kanaaf inni kun hojii sattaan ta'a. Rakkoon kun rakkoo biyyaati. Kanaaf ajandaa mootummaa federaalaallee ta'ee jira dubbiin kun xiyyeeffannaa akka barbaadu. Sababiin isaa amma Oromiyaa keessatti qaamoleen hidhatanii socho'an baay'eedha. Walii isaa hin beektu. Qaamoleen naannoo Amaaraarraa hidhatanii Oromiyaa keessa galanii daangaa Oromiyaa sarbanii Oromiyaa saaman jiru. Walumaa galatti dirree meeshaa waraanaa, dirree saamichaa, dirree ajjechaa ta'eera godinaaleen Oromiyaa muraasni. Kanaaf rakkoo kana furuudhaaf dhimma kana mariidhaan furuudhaaf qophii akka qaban isaanillee hojii kana karaa nagaa hiikuudhaaf qophii akka qaban kaasaniiru jechuudha. Pirezidaantiin keenya pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa. Keessumaa lammiilee wanni isaan kaasan maali? Rakkoo Oromiyaa keessa dhaltuuf mootummaan federaalaa hin callisaa. Mootummaamti naannollee miidiyaarran dubbatu. Miidiyaamti naannoo kan mootummaan to'atullee akka waan homaan dhalanitti bira taraa.
jedhanii komiin ni ka'a. Hawaasi daldala addunyaas xiyyeeffannoo ittiin kennan jedhanii kan komatan ni jiru. Guyyaa kaleessaa mari'atan irratti immoo ajajaan tika biyyaalessaas argamaniiru. Hooggantoonni federaalaa garaa garaas argamaniiru. Rakkoo amma Oromiyaa keessa deemaa jiru quba qabu. Dubbii isaan irraa maal hubattan isin? Oromiyaan qaama Itoophiyaati. Isayyuu giddu gala biyyaa waan ta'eef rakkoo Oromiyaa keessa jiru qaamni quba hin qabne hin jiru. Garuu wanni dhugaan hin haalamne tokko jira. Rakkoon Oromiyaa keessa jiru akka rakkoo gara kaabaa sana xiyyeeffannaan arganne miidiyaanis xiyyeeffannaa itti laanne namni gareedhaan jimlaadhaan hin du'aa hin buqqaa hin saamamaa garuu miidiyaa mootummaatiinis miidiyaalee dhuunfaatiinis hin dubbatamu. Kuni miidhaan uummataa cimee akka itti dhufu kan godhe keessaa tokko kaamsuudha. Miidiyaan wanti uummatarra ga'e kun akka hin dubbatamne godhuudha. Yoo dubbatame immoo garee qabatamee dubbachuudha. Amma kuni dhugaa hin haalan miidhaa keessumatti lixa Wallaggaatti Baha Wallaggaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa akkasumas giddugala Shawaa kana keessatti miidhaa ga'e uwwisa miidiyaan gurra uummata bal'aa addunyaa bira ga'uu hin arganne waan ta'eef suni akka hanqina tokkooti. Badhaasni Odaa Marsa Jaaffaa kalee galgal magaala Finfinnee pakkii michoominaatti raawwate. Badhaasni dhaabbata maltiimiidiyaa Bashaatuu Tolomaariyaamiin qophaa'u kuniin bara 2016 miira dorgommii uumuun ati Oromoo jajjabeessuuf eegalama. Ati buleessa fi jaalatamaa Zerihuun Wadajoo kan yeroo dheeraaf dhukkubsatee hospitaal jiru badhaasa umrii guutuu argate. Waayilikeen Galaana Balaay hundeessituu fi hooggantuu dhaabbatichaa adde Bashaatuu Tolomaariyaam dubbis waan badhaasa barkana adda godhe himuun eegalti. Tokkoffaa Alaabaaneerraa paarkii michoominaatti qopheessine badhaafamtoota umrii guutuu Beenishaangulirraa Hararirraa badhaasnee turre. Innis baay'ee miidhagaa ture. Miirri isaanii baay'ee nama gammachiisa ture. Artiist Zarihuun Wadaajoo inni illee badhaafamaa umrii guutuu kan afaan Oromoo ture. Innis kan itti yaadatamee Siinqeen baankiin Siinqee gargaaruu danda'eera. Inni baay'ee na gammachiise. Isaanis maatii artiist Abbabaa Tasammaa lamaan isaaniiyyuu badhaafamtoota turanis. Baasii haga bakkatti baaste beekuu dandeenya. Ganaa qabdii kaffaliin jira. Garuu yeroo mara gara miliyoona 3 akkana fudhata. Garuu fuulli irra deddeebi'aa jira yaada qabdaa waanuma. Haaluma hojii isaanii haaluma qabxii abbootiin seeraa laatan namni SMS'dhaan filateen jechuudha. Beektaa harka keessaan qabu. Baay'een gammadee Odaa Award beektaa namoota hojjetan jajjabeessuuf miira wal dorgommii keessa galchuuf wanta haaraa wanta gaarii ta'e akka hojjetaniif kakaasudha wanti guddaan. Ijoolleen kaleessa awwaardii isaanii fudhatan ijoollee hafaniif akka fakkeenyaatti ta'anii akka laalaman isaanis kana caalaa akka hojjetaniif kakaasudha. Yeroo jalqabde tariitti fufuu dhiisuu mala laata namoonni jedhanii shakkan jiru milkaa'aan jira jettee yaadda? Namni baay'een shakkee ture jechuun badhaasonni adda addaa ni qophaa'u garuu tokkoof lamarraa hin darban. Hojichi baay'ee cimaa waan ta'eef baay'ee humna barbaada waan ta'eef baay'ee beekumsa barbaada. Fudhatamallee yoo qabaachuu baatte namni dhufee yoo sirraa fudhachuu baate homaa faayidaan qabu waan ta'eef isa argachuun baay'ee nama rakkisaa. Keenya garuu haga dandeenyeen istaandaardii isaa kan eegee yommuu namni dhufullee bakka